السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبيمتوتا في هردفتوتا خين إيجا أكما كان أندرو برامي تنتلا كينيا رلي قبني دفني تجرا تنتلا كورلوس روحان كوتا كودا تربفا بيس لما فارا إدو تكا قبني إسنيف دفني تجرا فيديو كينيا كان هاجر متى كداوتن إسنافير فيديو كينيا كان الراكي ستي وانتوني نوتي إسنيف نيوكان تنتلو باي إيش ما دافي مرتيسا كان تيرا أكسو ما كان نمني هندي باي إيه جودا بيس كي ستي ملتي تجرا haalli jiru gar malee baay'ee orhaan beef balaa guddaa kan qabu ta'eeti jira. Sheen shaabee amma ifatti isaan morkuudhaa fi isa dura dhaabbateeti jira. Galmi dhumaa isaa baay'ee ifaadha. Inni fadhiin isaa orhaan bee dhabamsiisuu fi mootummaa isaa guututti to'achuu barbaada yookaan of jala galfachuu barbaada. Beeysa keessatti akka mul'atutti sheen shaabee bosona keessatti orhaan bee fi akkasuma asfoorjaa osoo arihaa jiru isaanii marsee akka jiru arkina. Yeroon kun battaluma sanatti gaafii nama keessatti ni uumu. Kanaaf gaafii daawwattootaa keessatti baay'ee uumeeti jira. Sheen shaabee dhugumatti ni milkaa'a gaafiin jedhamu sammuu nama hundaa keessatti ni uumama. Akkasuma orhaan bee qabachuu ni danda'a. Akkasumas isa ajjeesuudhaan mootummaa guututti dhuunfachuu ni danda'a gaafii jedhamu nama hunda keessatti ni dhaga'ama. Kanaafuu viidiyoo har'aa kana keessatti kana isiniif xiinxallu ta'a yookaan addee isiniif baafnu ta'a. Haala guutuu bal'inaan ibsuuf ni yaalla. Dhuguma maaltu ta'uu akka danda'u hubachuudhaan kan itti aanu isiniif himna. Garuu osoo hin jalqabin duratti yoo chaanaala keenya chaanaala Oroo Riikard bakkeedhaaf haaroo taatan chaanaala keenya subscribe godhachuudhaan akkasuma viidiyoo keenya like godhuudhaan nu deeggaruu dandeessu. Akkasumas viidiyoo keenya haga dhumatti yoo daawwattan baay'ee nu jajjabeessa. Kanaaf galatoomaa isiniin jenna. Amma mee marii keenya haa jalqabnu. Hiriyoota koo orhaan beef rakkoon guddaan yeroo ammaa kana balaawwan isii irratti kan dhufan tokko qofaa miti. Gara morkotaa alaatii fi akkasuma morkotaa keessaatiin isa mormaa jiran namoota illee yeroo tokko isa cinaa dhaabbatan amma isatti garagalanii gara diinatti walitti makamanii isa deeggaraati jiru. Wantoota baay'ee nama rifachiisan keessaa tokko gantummaa sheenshaa yeroo tokko akka hiriyootatti isaanii wajjin jiraatee kan ture yoo ta'u ammaan tana garuu gantummatti garagalee diine isaa ifatti diinummaa isaa jalqabeeti jira yookaan fincilatti jalqabeeti jira. Yeroo kanatti orhaan bee fuuldura dhaabbatee diina kallattiin dachaa irraa dhufan Demirhaan Bey, Mahammad Bey fi Mangoolota amma immoo gantuu keessaa sheenshaa hundi isaanii adda irratti ifatti isatti duula itti bananiiti jiru. Kunis haalli jiru galmalee balaa yookaan walxaxaa ta'ee argama. Duraan dursee Shaahin Bey buursaa qabachuuf yaala. Karoorri isaa baay'ee hawwataa ture waan ta'eef buursaa to'achuun isaaf kennaa ture yookaan humnaa fi dhiibbaa guddaa akka qabaatu isaaf ta'a ture. Haa ta'u malee carraaqii godhuus galma ga'uu hin dandeenye. Galma kana ga'uu hin dandeenye. Ittisa buursaa mirkaneessaa garmalee cimaa waan ta'eef duubatti deebi'uuf magaalattii keessaa miliquun ni dirqama. Garuu Shaahin Bey abdii hin kutatu. Erga miliqee booda dhoksaan walgahii dhokotaa qopheessee walgahii kana irratti seera haaraa yookaan tarsimoo haaraa orhaan bee dhabamsiisuudhaaf gargaaruu ni baasa. Bakka isaa kallattiin haleeluu waan tokko karoorfata. Balaa guddaa kan qabu of eeggannoodhaan kan qophaa'edha kiyyoon kun. Akkasuma akka beessa kanatti dhugumatti waan milkaa'uu fakkaata. Orhaan bee kiyyoo sanatti sossobee gidduu kana guddinni guddaan biraa ni raawwatama yookaan wanti hamaan biraa ni raawwatama. Haga inni orhaan bee kiyyootti sossobu kanatti jechuudha. Mahammad Bey akkas gochuu danda'eeti argama. Masaraa Karajeessaar qabachuudhaan amma Karajeessaar qabachuun salphaa miti. Hojiin kun tasuma Karajeessaar qabachuun haga kanatti salphatti fudhachuu hin danda'u. Giddugalli kun guddaa qaba. Barbaachisummaadha. Ammas tarsimoo fi idiletti isa injifachuun garmalee rakkisaa ta'a ture. Karaa haleellaa kallattiin raawwatamuun haa ta'u malee Mahammad Bey gargaarsa keessoo irraa argateen masaraa cimaa michoota dhiyoo Sheenshaa Bey keessaa tokko warra masaraa keessa jiran dhoksaan isaan ni gargaaru yookaan Mahammad Bey faa gargaaranii akka inni masaraa san qabatu ni taasisu. Namichi kun masaraa kana osoo hin yaadaminitti seenuu ni danda'a. Sana booda yeroo sirrii ta'etti haleellaa tasaa keessaan ni banama. Sababa gantummaa hin eegamne kanaan kan ittisoonni masaraa sanaa ni qabamu yookaan eegdonni sun ni booji'amu. Namoota keessaa hedduun Karajeessaar booji'amanii fudhatamuun hidhama yookaan warri achi keessa jiran booji'amanii ni hidhamu. Kun sirriitti waan nuti ijaan beessa keessatti arginudha. Mul'ataawwan beessa keessaa kanaafuu Mahammad Bey kan isa cimsee osoo jiru Karajeessaar fudhachuudhaan ejjennoo Sheenshaa Bey kan biraa irratti xiyyeeffatee ni argama. Orhaan Bey ofii isaa kiyyootti galchuudhaan gama biraatiin orhaan bee akkas miti hojii malee taa'u erga waa'ee gantummaa sheenshaa inni dhuunfaa isaa yookaan dhuunfaadhaan isa qabachuuf jecha isa duuka deemee fincila kanas xumura itti godhe
haa ta'u malee kun sirritti waan seensaa barbaadudha itti yaadee waan inni godhee mul'atudha. Orhaan Bey akka isa ari'uuf ni hayyama. Tarkaanfiidhaan Orhaan Bey gadi fageenyaan gara bosonatti gara bakka tokkotti isa qajeelcha. Bakka loltoonni isaa duruu eegaa jiranitti duuka bu'ee jira. Dhume irratti Orhaan Bey of argaa akka marfamee jiru. Yeroon kun yeroo baay'ee diraamaa ta'ee keessaa isa tokkodha yookaan bakka filima keessaa itti namatti toltudha. Kun kan baay'ee nutti agarsiisudha beessa keessatti jechuudha. Dhiironni gama hundaan itti marsanii Orhaan Bey fatte jechuudha. Dhiironni Sheenshaa Bey akkasumas Orhaan Bey akkuma yaadametti guutumaan guututti kiyyoo isaanii keessa galeera. Jalqaba irratti Orhaan Bey fakkaataa kallattiin kan Sheenshaa Bey keessa kufee jira. Karoora of eeggannoodhaan qophaa'e keessatti garuu gaafiin guddaan hafee Sheenshaa Bey dhugumatti asitti ni milkaa'u. Hiriyoota irratti hundaa'uudhaan sarara seenaa fi akkaataa seeneffamaa kan wal duraa duubaa yookaan filima wal duraa duubaa kana keessatti baay'ee hin oolu. Akka Orhaan Bey rakkina hamaa kamiyyuu akka mudatu haala kana keessatti miidhaa geessisuudhaan akkasitti iskiriiptii filimaa qindeessuu danda'u. Akkasumas akkas gochuu isaa baay'ee hin oolu. Hidhamaa Sheenshaa Bey ta'ee fudhatamuun isaa jechuudha. Orhaan Bey irra caalaa wanti hin eegamne ni ta'a. Yeroo dhumatti ta'uu danda'a. Hedduu keessatti haalawwan wal fakkaatan guutumatti seenaa keessatti yookaan filima keessatti gargaarsi kan dhufu yeroo wanti hundi wal fakkaatu qofa yookaan yeroo rakkoon akka malee hammaattu keessatti ni taasifama. Asittis malli wal fakkaataan irra deebi'amee ta'uun isaa ni danda'ama. Akkuma filimoota darban keessatti ilaallee turre yeroo rakkoon hamaan mudate keessatti carraan haaroon akka dhufu beekamaadha. Carraan cimaan jira akka namni tokko yeroon akka gahu Orhaan Bey gargaaruuf yookaan yeroo Orhaan Bey rakkatetti namni haaraan tokko dhufee Orhaan Bey gargaaruu akka danda'utti jechuudha. Akkasumas loltoota amanamoo isaa keessaa tokko ta'uu danda'a namni sun yookaan tarii michuu biraa kan waa'ee kiyyoo sanaa baree gara taatee kanatti dhufe keessaa tokko ta'uu danda'a. Sababa gidduu seenaan tasa kanaan Orhaan Bey baay'ee kan danda'u ta'uu hin oolu. Duula keessaa nagaan miliquu isaa jechuudha. Yookaan achi keessaa miliquu ni danda'a inni yaadne yeroo sana. Sheenshaa Bey yoo ilaalle haalli kun mul'achuu mala yookaan karoorri isaa qabachuu dadhabuu Orhaan Bey inni ammas miliquu ni danda'a. Orhaan Bey qabachuu dadhabuudhaan inni ammas miliquu ni danda'a. Taatonni akka isaa yeroo baay'ee itti fufu. Shira isaanii duubatti deebi'uudhaan fi shira haaraa qopheessuudhaan itti fufan gantoonni akkanaa gonkumaa hin dhaabbatan jechuudha. Kanaaf Orhaan Bey cinqama muraasa booda harka isaa keessaa bahuu ni danda'a jenneeti yaadna. Kanaaf viidiyoo keenya kan arraa warroonni haga ammatti daawwatan baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Xiinxalli keenya kan arraa kun beessa lammaffaa paartii waanidha. Kan itti aanullee qabannee isiniif dhufna. Akkasuma gaafii isin gaafannu dhumarratti Qaasim Bey ni du'a moo ni jiraata? Beessa keessatti mul'atee jira waan ta'eef xiinxalatti aanuu yoo isa qabannee kan isiniif dhufnu taate koomentii irratti Qaasim jechuudhaan nu barreessaa isiniin jenna. Galatooma. Warroonni xiinxala keenya irraa fayyadamaa jirtan koomentii nu barreessuu hin dagatina. Warroonni haaroo taatan subscribe godhadhaa akka xiinxalli keenya yeroodhaan isin dhaqqabuuf. Galatooma nagaan nuuf turaa isiniin jenna.